dubbii Waaqayyoo nan dubbisaa kan amma an dubbisuuf deemu Wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 13 amma 16 irratti argama. Nan dubbisa maqaa Gooftaa Yesuusiin. Akkas jedha. Yesuus itti fufee isin soogidda lafaati. Soogiddi garuu mi'aa yoo of keessaa dhabee maaliin deebi'ee mi'eeffama ree? Gad baafamee gatamee namni irra ejjetee balleessa malee homaa tokkoofuu waa'ee hin baasu. Isin ifa biyya lafaati. Mandarri tulluu gubbaatti ijaaramte dhokachuu hin dandeessu. Homtuu ibsaa qabsiisee guuboo jala hin kaa'u. Baattuu ibsaa irra kaa'a malee. Ibsichis mana keessa kan jiran hundumaaf in ibsa. Namoonni hojii keessan isa gaarii arganii abbaa keessan isa waaqarraatiif ulfina akka kennaniif ifni keessan akkuma kanatti namoota duratti haa ifu jedha Waaqayyo. Kana Gooftaa Yesuustu dubbate. Galanni Waaqayyoof haa ta'u isa har'as nutti dubbataa jiruuf. Ameen. In galateeffanna Waaqayyoonni yeroo kana dabarsinee Waaqayyootti kennanneetu gaa dubbii kana keessaa ilaalla. Si galateeffanna yaa Waaqayyoo, har'as fuula keetti argamnee akka si galateeffannuuf guyyaa kana biyya lafaa irraati iddoo hundumaa golee hundumaati warri si beekan, warri jireenya isaanii si wajjin godhachuuf fedha qabaniif godhatan golee lafaa hundumaa irraati guyyaa kana galata siif dhiyeessu. Nuyis kana keessaa qooda argachuu keenyaaf maqaan kee kan ulfeeffame haa ta'u. Ameen. Yeroo kanatti yaa Waaqayyoo sagalee hedduu jiru keessaa kan kee dhaga'uu barbaanna. Ulaan banamee yaa Waaqayyoo nus wal dhageenyee dubbii kee kanaan yaa Waaqayyoo akka wal jajjabeessuuf akka sirraa barannuuf hafuura kee nu erguun jaalala kee haa ta'u. Ameen. Hafuura keessa diinatti bidda ta'u isa ulaa banu, isa cabsee karaa banu, isa dubbii keetiif laphee keenya cabsee yaa Waaqayyoo nu qopheessu sana tokko tokko keenyaaf yeroo kanatti laphee keenya keessaa tuttuqxee qabsiisuun jaalala kee haa ta'u. Kana jibbee kana inaafee karaa nutti cufuudhaaf kan barbaadu kan qophaa'ee jirus maqaa Gooftaa Yesuusiin hin rukunna kan rukutame haa ta'u. Hiniina kan hidhame haa ta'u. Kan isin walii galtanii lafarratti tanna birattis hidhamaa hin ta'a jette yaa Waaqayyoo hafuura jallinaa isa sirraa nu maqaa Gooftaa Yesuusiin. Ameen. Ameen. Dubbii kanarraati egaa waan lama argina. Waaqayyo iddoo kanatti nuun waan lama nuun jedhe. Soogidda nuun jedhe, ifaadhas nuun jedhe. Nuyin namoota isaatiin, namoota ofii isaatii jaallatee kan isaan godhateen akkas jedhe. Yeroo kanatti nuyi tarii akka kan illee jiru ta'a. Yookiin yeroo jalqabaa harka nurra kaa'anii nuuf kadhatanii hafuura fudhanneerra Waaqayyo biraatti hafuura qulqulluu fudhanneerra. Garuu nuyi ammayyuu yeroo nuyi lakkii anoo ga'aa miti dubbii Waaqayyoo dubbachuudhaafis ammayyuu ga'aa miti jennee yeroo nuyi of ilaallu yeroo hidhannoo keenya dagannifaa ta'uu danda'a yeroon dubbiin kun dhageenyu kun. Garuu Waaqayyoo ati soogidda naan jedhe nan tuffanne galanni isaaf haa ta'u. Garuu ati ifaadha naan jedhe galanni isaaf haa ta'u. Ameen. Eenyummaa koo irratti hirkatee utuu hin ta'in eenyummaa ofii isaatii irratti hirkateetu akkas jedha Waaqayyo. Ofii isaatii akkas na godhe waan ta'eef
Maaliifi Waaqayyo gaaficha Geediyoonitti mul'ate goota nana jedheen. Geediyoon garuu nama dhokatee iddootti wayii cuunfanitti minaanna'u ture. Mana keessatti sodaatee lugna ture jechuudha. Sodaatee ol galee jiran. Waaqayyo immoo itti mul'ateetu isa ofii isaatii isa gochuuf jedhu isa ofii isaatii yaadetti dubbate malee akka jireenya Geediyoon gaafasitti miti. Goota jabaattiin jedhe. Akkasumas isa godhe galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Egaa iddoo kanatti isin soogidda ati soogidda jedhe Waaqayyo. Soogiddi garuu yoo mi'aa isaa fixate maaliin deebi'ee mi'eeffama? Yoo soogiddummaa isaa of keessaa dhabe maaliin deebi'ee mi'eeffama? Wayyaa yoo xuraa'e miiccanna. Soogidda garuu yoo mi'aawuudhaa baate maal godhu? Dhagaadha jedhaniitu gad darbatameetu abbumti argerra deema jedha. Abbuma argeetu irra deema. Amalli soogiddaa garuu akkas miti. Soogiddi mi'aa yeroo qabutti attami. Maalti godhatu soogidda? Soogiddi waanuma Gooftaa Yesuus waanuma nuyi jireenya keenya keessaa qabnu waanuma jireenya guyyaa guyyaatii miti. Waanuma hawaasni itti fayyadamuun fakkeenya fudhateetu barsiisa ture Gooftaan. Soogiddi waanuma namni harkaa qabudha. Waanuma namni hundumtuu waa'ee isaa beekudha. Soogiddi maal godha yommuu mana keessatti itti jiraannu? Soogiddi nyaata mi'eessa. Nyaati soogiddan qabu yoo ta'e afaaniin qabanii ilaalaniitu itti dabalu soogidduma. Soogiddichumatu mi'aan qabu yoo ta'e garuu hammamuu yoo itti naqanii hin mi'aawu. Soogiddi gaa nyaata mi'eessuuf nama gargaara. Waa baay'eef gargaara soogiddi mana keessatti. Namni soogiddatti kan fayyadamu bifa garaa garaatiin nyaata ittiin mi'eeffachuuf qorichummaafis hin gargaara soogiddi. Iddoon itti dhaladhee guddadhetti horii qabnaa hoolota qabnaa yoo waan tokko taatee madooftu soogiddatti naqu akka madaan suni ilbiisa hin godhanneef nyaattu kan godhanneef soogiddatti naqu. Inguma garuu haa gubuyyuu malee akka ilbiisa hin godhanne godha. Soogiddi nyaata keenya akka tuffannuuf nu gargaara. Dhagaamu kabbe sagaleen kee. Maayikii kee ilaali. Mana keessatti diriirsu. Soogiddaan yoo sukkumame akka yaadamutti gaa ilbiisa hin godhatu, foolii hin godhatu, nyaata gogee yeroo hundumaa mi'aawu ta'etu ta'a. Achii kutatanii nyaatu. Waan biraa otoo hin godhin akkasumatti illee yoo nyaatanii waan nama miidhuu qabu. Qoonxaa akkasiin gorsaniitu mana keessa kaawwatu. Kana duwwaa miti. Soogiddi faayidaa garaa garaa qabaatu gara keemistirii isaanillee waan soogiddi hojjetu waan baay'eedha. Egaa soogidduma akkasii galatu yeroo inni mi'aa dhabu jira. Yoo mi'aan qabu ta'e egaa duriyyuu dhagaadha. Dhagaadhuma Waaqayyo fuudhee nyaata nuu godhee nyaata mi'eessu nuuf godhee gaafa mi'aa sana dhabe garuu hin darbatamee manaa gad baafameetu miillaan irra ejjetanii adeemu malee homaafuu waa'ee hin baasudha. Soogiddi kun maalinni? Soogiddi Gooftaa Yesuus eenyudha nuun jedhe gaasitti isini jedhe. Isini waa baay'ee mi'eessitu biyya lafaa keessa kan kaa'amtaniif isin warra jireenyi itti dha'eef
jireenya akkatti mi'aawu gochuudhaaf isin soogiddan jireenya ofii keessanii mi'eeffachuudhaaf kan saba keessa jirtanii mi'eessuudhaaf isin kanaaf achi jirtu nuun jedha Waaqayyo. Idduma jiru kan jiraannuu fi sababii qaba caluma innee miti jireenya akkasumaan eenyuyyuu jiraatee darbu sana jiraachuuf otoo hin taane jireenya mi'aawaa akka jiraanne ollaa keenya saba keessa jiraannu jiraachuuf biyya jiru kana sababii maaliitiif akka fidamne nutti hin himamne jireenyuma namni kamuu jiraatee darbu jiraachuudhaaf dhufne laata. Daani'el fa'aa yommuu biyya biraa geeffamanii Waaqayyo akeeka qaba ture sababii geesseef gidiraa garaagaraa saba Israa'el balleessaa isaanii yookaan yakka isaanii biyya isaanii keessatti isaan hojjetan duwwaadhaaf miti. Iddoo dhaqanitti soogidda turan isaan. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Saba Waaqayyoon hin beekne keessatti geeffamaniitu akkuma isaanii durii foddaa banatanii ulaa isaanii banataniitu iddoo durii aadaa isaanii durii mi'eeffannaa jireenya Waaqayyoo wajjin isaanii durii sana ittuma fufaniitu saba Waaqayyoon hin beekne keessattiin jiraachaa turan. Kanarraa kan ka'e warri Waaqayyoon immoo hin beekne isaan irratti ka'an ta'uyyuu hin dhiifne. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Soogidummaa isaanii sana qabatanii turuudhaaf abbumti argee akka isaan irra hin deemneef ulfina Waaqayyoos eeganiitu sana keessatti dhaabatanii soogidummaa isaanii agarsiisan. Soogidummaa isaanii qabatanii ta'an, mi'aa isaanii qabatanii ta'an. Ammatu waan tokko dhufe nuyi akkasiin goona akkas gochuudhaaf qophiidha. Jira dubbiin isaa nu keessa garuu itti jiraachuun waan nu dhibuuf malee isa kana hafuuratti nu gargaaru Waaqayyo nutti meera waan hundumaayyuu deebiidhuma yeroo wanta akkasiisin irratti ka'u deeffattan barbaaduudhaaf illee rakkattan afaan keessan kaa'aa jedheera. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Kanaaf iddoo jirrutti seesuu qabnu nuyi. Hin seefnu jechuun duubatti hin deebinu waan Waaqayyo nuun jedhe gochuutti of hin qusannu jechuudha. Hin seesin jedhu nu biraatti namoonni. Hin seesin jechuun of hin qusatin waan itti amante gochuudhaaf jechuudha. Soogidummaa kee eeggadhu nuun jedha jira Waaqayyo iddoo kanatti. Mi'aa kee eeggadhu. Kana ta'uu baannaan isa bu'aa buuftuyyuu miti. Sumaanuu sirra deemama jedhe. Sumayyuu abbaa argee sirra deema kun hin ta'u taanaan Waaqayyo nu haa oolchu. Kanaaf soogidummaa kee eeggadhu nuun jechaa jira jechuudha iddoo kanatti. Egaa kan soogidda nu godhu Waaqayyodha. Isatu hafuura isaa qulqulluu sana nu keessa kaa'eetu soogidda biyya lafaa nu godhe. Dubbii isaa mi'aawaa kana nu keessa kaa'eetu ibsaa biyya lafaa nu godhe nuyin. Nu immoo itti fufnee mi'aawuu qabna. Nu immoo itti fufnee ifuu qabna. Waaqayyoof galanna ta'u. Ameen. Hojiin soogiddaa egaa muraasa as keessa jiru keessaati nyaata mi'eessuu fi ittiin nyaata turfachuu qorichummaadha. Mi'eessuu kan jireenyi itti mi'aawu dide kan jireenyi itti hadhaa'e saba nuu keessa jiru keessa ollaa keenya jiraachuu mala. Hin beeknu malee isaan kan akka qaqqabnuufidha kan Waaqayyo iddoo jirrutti nutti dubbatu. Tarii afaan isaanii hin beeknu ta'a malee tarii aadaa isaanii hin beeknu ta'a malee Gooftaa Yesuus waanuma nu beeknu nutti dubbate. Isaan sun waan isaanii beekaniin itti dubbachuun nu dhiba yoo ta'e hin beeknu malee tarii afaan isaanii ta'a. Yeroo tokko Dooktar Gammachiis akkas jedhe afaan isaanii caccabsaati garaa isaanii caccabsaa nuun jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hamma isaanii galu tokko beennaan gahaadha.
literature guddaan barbaachisu sakaan hafuura waaqayyootu hojjeta. Hamma isaanii galu hamma hiika qabu tokko yoo dubbanne gaadha caccabsinee waaqayyoof galanna ta'u. Egaa soogidummaa dhabuuni ittiin hojjechuu dhabuu waan tokko of keessaa dhabuun immoo isa kan biraatiyyuudha. Egaa ittiin hojjechuu qabna. Of keessatti eeguu qabna. Walirratti eeguu qabna. Ofirratti eeguu qabna. Waldaa keessatti eeguu qabna soogidda. Soogidda Waaqayyo jedhu kana. Dubbii Waaqayyoo. Hafuura Waaqayyoo. Kun ta'uudhaa yoo baate maaltu dhufa? Gatamuutu dhufaadha. Gatamuu gadi baafamuu. Gadi baafamuun immoo kan biraati. Gatamuu fida. Gadi baafamee waanuma iddoo gaariin jira. Gadi baafamuu marga bareedaa amma lalisee jiru yeroo gara lafa margaa lafa lalisee bareedaa namni gadi yoo ba'e qilleensi isaa gaariiti yeroon kun. Gadi baafamee margarra kaama yoo ta'e waanuma bareedaarra kaama yoo ta'e iyyuu silaa gaariidha. Isa miti gatamuudha. Gatamuu qaba. Irra hojjetamuu. Balleeffamuu qaba. Kan waa'ee hin baafne ta'uu namatti fida. Soogidda kana of keessaa dhabuun. Kanaaf egaa jireenya guyyaa guyyaa keessatti akkuma soogidda nu barbaachisu nyaataaf. Nyaata mi'eeffachuuf. Dubbii Waaqayyoo nu barbaachisa. Hafuura Waaqayyootiin of keessatti eeganii of keessatti dadammaqsanii hafuura ofii eeggatanii jiraachuu barbaachisa. Kanaaf galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni kan biraan iddoo kanatti kan agarre ibsaadha. Waa'ee ibsaa yommuu dubbatu asitti gaa maal jedhe irra deebi'ee dubbisaa? Isin ifa biyya lafaatii. Mandarri tulluu gubbaatti ijaaramte mandarri tulluu gubbaatti ijaaramte dhokachuu hin dandeessu. Dhokachuu hin danda'u. Mandarri tulluu gubbaatti ijaarame dhokachuu hin danda'u. Homtuu ibsaa qabsiisee guuboo jalan kaa'u. Baattuu ibsaarra kaa'a malee. Ibsichis mana keessa kan jiran hundumaaf hin ibsa. Namoonni hojii keessan isa gaarii arganii abbaa keessan isa waaqarraaf ulfina akka kennaniif. Ifni keessan akkuma kanatti nama duratti haa ifu jedheen jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Asirratti mandara tulluu gubbaa kan jedhu agarraa baattuu ibsaa mana keessa hundumaaf jechoota gurguddaadha as keessatti. Mandara tulluu gubbaa. Mandarri tulluu gubbaa kun egaa ibsaa namni ibsee mandarri tulluu gubbaa dhokachuu hin dandeessuudha. Baattuu ibsaa. Baattuun ibsaa waan ol ka'aa tokkorra teessee jirti. Waan mana keessaa iddoo hundumaatti ibsaan akka mul'atuu fi waan ol ka'aarra kaa'u. Minjaala ol ka'aarra kaa'u. Ifti sun egaa mana keessaa iddoo hundumaatti ibsaa namni mana keessa jiru hundumtuu hin arga. Yoo mana Waaqayyoo fudhanne as keessatti egaa walirratti arguu dandeenya ibsaa kana. Ibsaa dubbii Waaqayyoo walirratti argina. Waldaa keessatti hundumtuu hin arga. Yommuu inni kaan lallabu, yommuu inni kaan faarfatu, yommuu inni kaan kadhatu, isa kana ibsaa Waaqayyootu godha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Namni ibsaa kana hin qabne homaayyuu gochuu hin danda'u. Namni ibsaa kana hin qabne akka mandara tulluu gubbaatimi kiristaanni maqaan Waaqayyoo irratti waamame akka mandara tulluu gubbaatti hin mul'ata jechuudha. Jireenya isaatu mul'ata. Namni amantii kan amantii hojiirraa adda baasee mul'isuu hin danda'u. Amantiinis immoo ija isaatiin beekama. Namni hafuura Waaqayyoo of keessaa qabu
waanuma ofiisaati waanuma godhuun sochiidhuma isaa waldaa keessaa mana keessaa magaalaa keessaa suuqii dhaqu keessatti agarsiisuun beekama. Kanuma kanaanitti mul'ata. Yoo hordofuudhaa baates ibsaa ta'uusaa kan inni itti ibsaa ta'uu dhabuun isaas kanumaan beekama. Nuni wanti nurraa eegamu jira. Akka dubbii Waaqayyootti Waaqayyo kana godhaa kana godhinaa kan nuun jedhe qabachuudha. Isaan kana hundumaatu immoo nurraa mul'ata yoo waldaa keessa jirru. Gochuu dhabuun keenya isin mul'ata. Gochuun keenya isin mul'ata. Nuun akkuma mandara tulluu gubbaa jirtuuti. Hin mul'anna. Waaqayyoof galanna ta'u. Amen. Warri Waaqayyoon hin beekne nu laalanii yoo akka silaa isaanii eeganiitti yookaan akka silaa dubbiin Waaqayyoo jedhuutti deddeebina yoo ta'e hin mul'ata. Mitis yoo ta'e immoo hin mul'ata. Takkaalee nokatu. Nama fuulduratti jechuudha. Waaqayyo fuulduratti immoo kan isa biratti dukkana keessa yoo ta'e iyyuu namni dukkana keessa jira yoo ta'e iyyuu ibsaan kun yoo jirre iyyuu garuu Waaqayyo duraan immoo dhokachuu hin danda'u namni. Dukkanni Waaqayyo biratti dukkanni iyyuu dukkanaa'uu hin danda'u. Inni waan hundumaa iyyuu hin arga. Sagaleen hin cite. Sagaleen kee nagaamu qabu. Akka Waaqayyo jedhutti deddeebi'uudhaan Gooftaa Yesuus namas ta'eera. Garuu akka namaa cubbuu hojjenne. Egaa inni nama garuu isinii akka koo cubbuun hojjetinaa jedha akka koo ta'a. Namadha. Garuu waan isiniin jedhe gochuudhaan cubbuu ofirraa eeguu hin dandeessu. Namoonni immoo isa arguudhaan anaan isin irratti argu jedha jechuu isaati. Nu egaa akka mandara tulluu gubbaa hin mul'anna. Amen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Amen. Waan dubbannuun waan hojjennuun akkatti adeemnuun akkatti uffannuun afaan baafnee yoo dubbachuu illee baanne nuni akka mandara tulluu gubbaa mul'anna. Maal namoonni yoo namni haasa'u iyyuu namni Waaqayyoo namni ibsaan Waaqayyoo keessa jiru yeroo haasa'u iyyuu hin beekama. Yeroo nagaa wal gaafatu iyyuu hin beekama. Namni dubbii Waaqayyoo of keessaa qabu akka itti dubbatu qaba. Waan hin dubbanne qaba. Waan dubbatu qaba. Safuu qaba. Amma namni sun peenteedhaa jedhanii yeroo wal gaafatan illee jira. Akka nagaatti nama gaafattu keetu addanatti ta'e ati peenteedhaa jedhanii illee namoonni nama gaafatu. Yoo dhibe immoo yoo akkas ta'uu baate namni karaa akkasitti adeemsisaa akkas miti ta'e immoo waan namni sun waldaa dhaqa miti waldaa otoo dhaquus argameera waan ta'eef yookaan argamteetti waan ta'eef maal dubbannaadhaan wajjin jirtu yookaan akka itti dubbattuu fi itti adeemtu akkas miti jedhaniitu warri biyya lafaayyuu wal gaafachuu danda'u. Gaaffii namatti ta'uu danda'a. Akka mandara tulluu gubbaatti mul'ata namni mana Waaqayyoo dhaqu namni Waaqayyoo dhokachuu hin danda'u. Guuboo jalan taa'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Amen. Ibsaan guuboo jala yookaan hin mul'atu. Guuboo jala of kaa'uu dandeenya nuyi. Maal gochuudhaan ibsaa ta'uu keenya kana dhiifne jechuudha. Guuboo jalatti yeroo nu argan ture akkamittiin immoo iddoo kana dhufe akkamittiin asitti argame namoonni jechuu danda'u namaan. Maaliif ibsaa sanatti irra hin jiru guuboo jala jira jechuudha.
Kana waaqayyo nu haa oolchu. Amen. Mana keessa kan jiran hundumaa fi akkuma ifnu waldaa keessa kan jiranii fuuldurattiini nama waaqayyoo ta'e mul'achuudhaaf duwwaan godha yoo ta'e hin ta'u gadi ba'eessa nama mul'isuun irra jira. Haala laalanii jijjiiramuun hin barbaachisu. Lafa sirbaa yoo dhaqe cidha dhaquu hin danda'a lafa sirbaa. Yoon isaan duukaa sirbe garuu gaaffii wal gaafachuu sana dhufama. Maali waldaa sinna kamitii dubbii waaqayyooti isa sirbituun mootummaa waaqayyoon naaltu jedhu dhaga'aniiru ta'a gaaf tokko. Waldaa ortodoksii dhaqanii dhaga'aniiru ta'a. Garuu akkasuma godha yoo ta'e namni tokko inni iyyuu akkas godha erga ta'e immoo jedhanii isaan yoo keessa baduyyuu. Isaan sanaaf hojii keenya isa gaarii isa waaqayyo nurraa fedhu argisiisuu qabna achis yommuu dhadhu. Cidha dhaquun eenyu fakkeenya fudhe maleellee waa'ee cidha duwwaachuu koo miti. Iddoo namni jiru dhaquun keenya oolu nuyis namaa. Garuu achi yommuu dhadhu ibsaan kun nurraa mul'achuu qaba. Achi yommuu dhadhu soogidummaan keenya nurraa mi'aawu qaba. Kana ta'uu baannaan biyya lafaatti makamna. Dhagaa taana waaqayyo nu haa oolchu. Amen. Gaa ibsaanii waaqayyoo dubbii waaqayyooti hafuura waaqayyooti ittiin ofii keenya agarra. Ittiin naannoo keenya agarra. Waan naannoon keenya fakkaatu akkatti hawaasni naannoo keenyaa jiraatu ittiin agarra. Ibsaa kanaan madaalliidha jechuudha. Ulaagaa ittiin naannoo keenya arginudha. Ofii keenya arginudha. Mana keenya ittiin arginudha. Dubbii waaqayyooti. Hafuura waaqayyooti. Isa kana akka nama qarshii nootii isaa sharafee itti dhimma ba'utti kana itti dhimma ba'uu qabna. Iddoottis iddoo maleettis yeroottis yeroo maleettis haala hundumaa keessatti kana ofirratti eeguu walirratti eeguu waldaa keessatti eeguu qabna. Dubbii waaqayyoo keessaa iddoo biraa tokko nan dubbisaa. Innis Ximootiyoos isa lammaffaa Ximootiyoos isa lammaffaa 1:7 kan jirudha. Akkas jedha maqaa gooftaa Yesuusiin nan dubbisaa. Phaawulostu Ximootiyoosiif barreesse. Ximootiyoos kun paasterii dargaggeessadha. Phaawulos ofiidhuma isaatii barsiisee guddise. Phaawulos Ximootiyoosiin waan baay'ee gorsa. Ijoollummaa kee kana namni hin tuffatin jedha. Akka itti deddeebi'u malu itti hima. Phaawulos kun egaa nama waaqayyoo isa duraan nama ari'atu isa booddee immoo ofii isaatii iyyuu deebi'ee waaqayyo gaafa itti mul'atu gaafa ifni amman jedhu kun gaafa itti bu'u deebi'ee nama waldaa ijaaru ta'edha. Inni biyya Eeshiyaa keessatti waldoota hedduu nama dhaabedha. Isaan kaan gaafuudhee paasteroota warra inni godhe keessaa dargaggeessicha Ximootiyoosiif barreesse jechuudha. Waaqayyoon isaa ani akkuma abbootii kootii yaada garaa qulqulluudhaan hojjedhuuf nan galateeffadha. Kadhata koo halkaniif guyyaa keessatti yeroo hundumaa sin yaadadha. Amantiin kee garaa qulqulluudhaan ta'uunsaa anatti yaadatama. Amantiin inni dura akkoo kee Lo'is haadha kee Ewuniiqee keessa ture sun si keessas akka jiru nan amana. Kanaanis kennaan waaqayyoo isa yeroo ani harka koo mataa keerra kaa'e siif kenname
haaressitee akka biddaatti akka qabsiiftu si yaadachiisa. Waaqayyo hafuura hamaa kan jaalalaa fi Waaqayyo hafuura humnaa kan jaalalaaf kan of qabuu malee kan ija laafinaanuuf hin laanne jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Akkoonsaas harmeensaas amantoota turanii kan Ximootiyoos asirratti akka arginutti akka Phaawulos jedhunitti. Hafuurri akkoo kee Lo'isii fi harmee kee Ewuniiqee keessa ture sun si keessas akka jiru nan amanadha. Sana duwwaa miti. Isa gaafa harka koo sirra kaa'ee siif kadhadhe sana. Hafuura isa gaafa harka koo sirra kaa'ee siif kadhadhe sana siif kenname sana. Isa qabsiisi finiinsiitti dhimma bayyada. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Lafa dhattutti waan gootu keessatti kanatti dhimma bayya. Hafuuricha sana isa si gargaara. Namuu mucummaa kee tuffatin jedha iddoo kanatti immoo. Namuu mucummaa kee tuffatin yeroottis yeroo maleettis dubbii Waaqayyoo kana himi lallabeedha. Waaqayyoof galanni ta'u. Ameen. Egaa isa kanadha ibsaan nuyi of keessaa qabnu. Nun tarii maalinoo maayuun beeku dheengadde namanee kaleessa namanee reefuudhaaf haa jenna. Otuma akkas jennu garuu bara dheeraa otuu waayyuun dubbatin turre an akkasi. Yeroo dheeraa ituma yeroo egaa akkas jedha dubbii Waaqayyoo yommuu silaa lafee nyaattutti haa ta'u ganaa aannan akkasi wagaan barbaadaadha warra Qorontositti dubbatu. Guyyuma guyyaan baruma baraan akkas taane reefuudha utuu jennu jechuudha. Garuu Waaqayyo gaafichumarraayyuu jedha asti Phaawulos Ximootiyosiin gaafichuma harka koo sirra kaa'u hafuura fudhattee turteeti. Hafuura Waaqayyoo argattee turte gaafuma sana isa qabsiisiti finiinsiti isa kanaan hojii hojjedhuudhaan gaafa akkasii sana kan nuufis kenname jira kan nuyi garuu itti dhimma bahin. Isa kanatti akka dhimma baanu Waaqayyo nu yaadachiisa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nun amma yeroo kaan tarii of tuffannaa tarii mucummaa keenya himna yeroo hundumaa garuu akkas miti. Yookiin immoo of tuffannaa yookiin warra nuun olii jira jennaa garuu akkas miti. Inni natti kennameef inni nama kaanitti kenname adda ta'uu danda'a. Akka manitti dhimma bahee itti baheettidha. Barumsa baayoloojii irraatti wanta tokko dubbiseen beekan. Lubbu qabeeyyiin amma faana lamaan deeman yookiin lafarra lo'u dur garuu miilla afur qabu turan jedha. Itti fayyadamuun innaanutu warri lamaan irraa badanii lafarra lo'u mayyuudha. Waan itti fayyadamuu didaniif. Inni kun dhugaa ta'uu gaasobaa ta'uu wanti namni beeku hin jiru garuu qormaata yommuu qormaanni dhufu dhugaa jenna. Ookii yoo dubbichi soba fakkaata soba hinna malee. Itti fayyadamuu baannaan waa yookiin yeroo isaa darba. Hallelujah. Yeroo maleettis nuyi otoo of hin tuffatiin otoo of hin xinneessin eenyummaa keenya laallee jechaadha. Eenyummaa Yesuus laallee socho'uu qabna. Hammuma naa galee hamman beekoo faarfataan hammuma naa galeen dubbadha. Hamman nan hubadhe jedhuun dubbadha. Hafuurri Waaqayyoo garuu sana garasitti ibsuu danda'a. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yommuu tokko mootota isa lammaffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 7 irra jira. Xombooreen tokko biyya Israa'elii lola keessa booji'amteetu biyya Sooriyaa dhatte. Dhatteetu achitti
Na'amaan nama jedhamu tokkoof kennamte. Gargaartuu haadha manaa Na'amaan taate. Hojjettuu manaa taate jechuudha. Na'amaan kun nama mootii biratti jaalatamaa, nama immoo mootiin hojii olaanaa irra isa kaa'edha. Garuu immoo lamxaadha. Dhibee lamxii qaba, dhibee gogaa. Amma xomboreen kun haadha manaa Na'amaaniin gooftaan koo amma otoo biyya Israa'el lakkanii raajii Eeliyaas jedhamu tokko bira otoo dhaqanii hin fayyu jettee itti himte. Ammuma galeeffama beektu akkatti namni fayyuu danda'u. Lafatti namni otoo dhaqee fayyu karaa fayyinaa namatti agarsiifteetti. Etootiin of hin tuffatiin booji'amtuu hojjettuu mana namaa nama borii ishee hin beekne garuu nama Waaqayyoo ishee beektu, nama fayyisaa ishee beektu, nama amanattudha Waaqayyoon. Gidduutti irraa badeen ture dhiifama garuu gaa hin jijjita. Waa'ee xomboree biyya Israa'elii teetu lamxii isaatti fayyi. Amma humna ishee hamma beektu amma galeef hojjettee nama tokko fayyifte. Dubbattee nama tokko dubbachuun ishee nama sanaaf iddoon dhaqee fayyina argatu itti mul'ise, itti agarsiise. Ani yoon of tuffachuudhaa baadhe, yoo waan na harka jiruun hojjedhe waa tokko gochuun danda'a jechuudha. Iddoon jirutti, biyyan jirutti, lafan jirutti. Isa kanaaf daagumuu koo Waaqayyo naaf dhiisuun jedha. Iddoo jirutti waa hojjechuun baay'ee nu barbaachisa. Yeroottis yeroo maleettis hafuura Waaqayyoo isa gaafaanii harka koo sirra kaa'e sana fudhatte isa filiinsiiti jedhe Ximootiyoosiin Phaawulos. Isa sana hunduma keenyatu qaba. Itti dhimma baanu, ittiin haa jiraannu, ittiin haa jiraachifnus. Yoo soogidummaa keenya, yoo nama waaqayyummaa keenya of keessatti enne isa duwwaa miti. Yoo immoo ibsine akkas ta'a jechuudha. Ofii keenyaayyuu nama mo'ichaati. Dhugaa irratti yoo cichine Waaqayyo nu wajjin jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Soogidummaa keenya, mi'aa keenya eegganne isa baafnee ibsine hafuura Waaqayyoo sanu keessa jiru kadhannaadhaan guddifannee yoo itti dhimma baane diinatu nu duratti kufaa malee nurra hin deemtu. Akkas jedhe yeroo tokko yeroo Hamaanii saba Israa'el irratti badii labse qonyaa 27 keessa kan jiran saba Juush kan ta'an hundumtuu akka balleeffamaniif mootiin iyyuu otoo hin beekin chaappaa mootiitiin labsiin ba'e. Erga chaappaa isaatiin labsiin ba'e garuu mootiin waa gochuu hin danda'u waan ta'eef wantichi raawwatuu qabaa jedhaniitu eegu turan isaan. Garuu Hamaan sabni Israa'el kun gadi fuuldura Waaqayyootti soomaaf sagadaan ta'an. Inni kun egaa hafuurichatti fayyadamuudha. Haadha manaan Hamaan fa'aa firoonni Hamaan warri inni itti dhiyaatu hundumtuu akkas jedhaniin yeroo tokko. Asteer boqonnaa 6:13 irra jira. Mardokaayi inni amma fuula isaa duratti kufuu jalqabde kuni sanyii Yihudaa yoo ta'e ati raawwattee dhuma kufta malee
isaan mormuu hin dandeessu jedhaniin. Ammuma iyyuu duratti kufuu jalqabdeetta. Raawwatteeduma kufta malee namni kun nama Yihuudii taanaan hin dandeessu. Otoo dhiiftee wayyachuu fakkaata. Inni hin dhiifne dubbicha keekuma Waaqayyooti. Kadhannaan sun kana garagalche. Kadhannaan suni akkas godhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Hamaan nurratti ka'u raawwateeduma kufa. Yoon isoo giddummaa keenya eeggannu, yoon inni hafuurichatti dhimma baanu, galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Warri biyya lafaa jal'inumayyuu akka gaariitti itti cichaniitu isaaf gatii baasu. Nu immoo waan gaarii kana qabannee isaaf gatii baasuun jireenya Waaqayyoo nuuf yaade biraan nu ga'a. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Isa kana qabanneetu ittiin deddeebinaa. Ani fixeeraa. Waaqayyo itti darbeetuma dubbataa. Guyyaa guyyaadhaan yeroo yeroodhaan haala hundumaa keessatti isan jedhee ol kan dubbatu isatti dabarsinee dhiifneetu asumaan irratti dhaabaanii hin kadhanna daqiiqaa tokkoof. Waaqa waaqotaa galanni ulfinni siif haa ta'u. Ulfinni guddinni mul'inni maqaa keetiif haa ta'u. Hallelujah. Ati nun tuffanne nu kabajje malee nuyiif jetteeyyuu gadi buute malee gaafa nu uumtes gadi buute miidhamuu keenya agartees gadi buuteti. Museedhaan akkas jette miidhamuu saba kana argeeraan saba koo warra Misir keessa jiran amma isaanii miidhamuun isaanii kun ganna buuse jette huuxxii ibiddaa keessa Museetti dubbatte amma gara saba kanaattiin si ergaan situ baasattiin jette gidiraa kana keessa namaaf jette gadi buute gaafas nama uumuuf gadi buute gaafa uumamaas waa'een keenya si dhiba. Nama inni bu si dhiba. Galanni ulfinni siif haa ta'u. Ameen. Amen. Hallelujah. Ulfaadhu Waaqa waaqotaa. Dubbii keessa jiraataa nutti dubbatteef yeroo kana waan nu kenniteefis walii keenyas yaa Waaqayyo dadammaqsitee akka wal dhageenyu waan gooteef haala mijanne waan mijeessiteef si galateeffannaa galanni ulfinni siif haa ta'u. Dubbiin kun yaa Waaqayyo qoraattii keessa bu'een iddoo ija godhatu ija 30 60 90 100 godhatu akka bu'u akka ija godhatu akka kunuunsitu yaa Waaqayyo duukaa buutee nu keessatti akka haaressitu si kadhanna yeroo kana Waaqa waaqotaatti nu gargaari. Amen. Amen. Yerootti yeroo maleetti iddootti iddoo maleetti iddoo hundumaatti dubbiin keenya jiraachisu kun nu wajjina jiraatu. Amen. Ibsaan keenyati jette kun nurraa haifu. Ameen. Soogiddi meessu kun yaa Waaqayyo nu keessaan nabamin. Ameen. Amen. Yaa Waaqayyo wanti guuboo jala nu galchuu barbaadu. Wanti nurra deemu barbaadu. Wanti akka gatamnu akka maaliif waa'ee akka warra hin baafne akka taanu hawwii kan qabu diinichi nurraa waldaa keenyarraa saba keenyarraa biyya keenyarraa lafa keessa jiraannurraa saba keessa jiraannurraa maqaa gooftaa Yesuusiin rukutamu. Ameen. Amen. Amen. Yesuus. Gooftaa machaa waa'een keenya si gaddisiisa. Waa'een saba keenya si gaddisiisa. Saba harka keetiin uumuuf gadi buutedha. Ammas yaa Waaqayyo saba keenya gargaaruudhaaf gadi bu'i. Amen. Amen. Maqaa gooftaa Yesuusiif jedhiiti.
saba keenya saba Oromoo saba akkuma gaafa koonyaa 27 keessaa hamaan saba Israa'el balleessuuf labsii baasee yaa Waaqayyo biyya Oromiyaa jedhamu lafa bal'aa guddaati beektu sana keessa sabi jiru balleeffamuuf labsiin ba'e. Maqaa gooftaa Yesuusiin waa'ee saba kanaa gaarii si haa buusu. Saba kana gargaari. Gargaaraan saba kanaaf hin argamne mootummoota gamtooman biraa mana Chaadii keessa gamtaa Awurooppaa keessaa hin argamne si biraa yaa Waaqayyo gargaarsi saba kanaaf haa argamu. Yaa isa dhageessee biddaan deebiftu waan nu dhageesseef galanni ulfinni siif haa ta'u. Maqaa Yesuusiin. Ameen. Eebbifamaa Waaqayyo isin haa eebbisu.